ربي يا الله يا ربي خلينا قاعد نوجد انا قاعد نقول يا ربي ايوه وي اوزنا اين طيب مرة هاي هو كم يجي نجا نجا فيا في يدو يجتني نجا اكل في ما هو بس بيت نسينا سينا هاي جمتني او ايام ما سينا هاي هاي هو كم نجا مي نجا فيا فيما الحمد لله يجتني نجا او قال كاول تكينا جل زاي ايه كان زيني مين ايه يار كاول تكون جرتو تعال شو مجي تاي يا رادغا لا بجي تاي ايه ماريو اجابه انا كم يجي نمجي تاني والله انا مجر هاي ولو باتلو الربا كايه تلاتي تكاسي نقل وين نو سلام ني ندب ايه akasi tisun salam nene dubne barara أبو زياران زيادة جاي. ha كامي يعني أفهمون كاتو جراو هاي بيتا. hey mo rabbi wagol والله يوم بريدو دجاي. إن شاء الله خربي أسينوكي خنجان قلت تينجان نقول تجرا. ha سكناتي أكمي هجينو مال بكاتو. wallahi baredu هذا. baredu daga huji wajib barnai إن شاء الله نيتول تخابو يوروبي برانتاتي. فولدران كان نمرني تينا. ya de huji maktu jirete ya dalbunu kasi anu ngai أكمي سلاجرو مال بكاتي ما كمي جدا. wallahi hala jiru khabarana hala nanga fatini هيا. akati jiru kam no jirata rabuma هيا. wan kesin jiru lubun wajir دوبا. يوسف سوهان كاوان دبمني. mal so daga wanne so njurtu de balam biya wajini amile ne biya gudu wajin dubte هيا. mal jennanga rabuma e ganna wahum dafu رب ما جرا بس. رب ما جرا كاي. khalik majir أكل متى ما تيجي يا أخي ستاعي توم إجانو راكل بإيمان جيه ha جولو ما فاو جينو شيء ترى تنا فان كاتشا توم جولة تتوجه سبيتا ha تكنا تيا بوليسري يا وان جروان كم أو ميجا تاعدي aye ميل ورماناتين قرب منا خطاتي أنتو تنا غيس هاي أميرفا ay ay dim أمير شايفة سنيدة دابني aye aye saya bos ay kamu punya berkan mekuri jai badar kan mal nugar ani bati buta mekuri kan mas sini ansa nugar keti la halan nugar gini yo me la nakap la halan nugar هاي جامي تاعدي ميلة في تاعيني ha شاي ويلا سنيدة دابني تي أكانجي ha ماليو ما حاجات اسمها دو مال حاجات تري يرو تنانو بدنا bo haja he dula ta haja trisi هيا lubun kesi yelu nugar tedi هيا wan ligum sunur banati mukhasi man tesu kapta bakete nyukam no di mukhara khay man abisna di mukhara to ko sektor ke haja ibra هو أكم marti fat be ndi ngi maran mukhara khay absuma ne dana wani ilmane gal chunda bebo هاي دوبا هو إلمان وانا ما تفسيتي نياتشفتا bo ade ke wani ilmane ke tuata ka be sinje mukhara khay absna nati mukhasi to wan bakete fe sinjurtu di daga tam tujiram di corona la fa balle se on abar nu fite ياو أنتم نمباب تو جاني إلمان كيان كنت بتا إلمان وان حرامين كنت سوغرتي مي برا أنا كيسا وان برباتو أنت كا حرام كنا سنياني كاراتين تيسري جو تنمو بيجسام تو كفا ذاتي هو मेरा पा bo no khasa ka sana ke adem tu sin absna nati هو मेरा पा हेलो أبو كم نجا إيه نجا Corona da buah ni corona da. أنا كورونا لا Ani aku corona karte warra shab inde mobile baadu tani warra mujrimota karte warra munafiqota warra isaaf deemu sani anka ergamee rabbirraa ergamee deemani. أونا مغاري داتي والله أكمل نجا قبدا فيومان وجرتا يا أبو قالت ربي تقال الحمد لله يا سينو قيتي إيه سيرتو هاي ربطين جرا غاري داو هايو ربط جرا تبو غاري داتي خود हमारा कौन कबू والله غاري داتي وانا جايباتي وخبرنا بيجدون فتح هركا قبدا يعني يا هو ايه مسكين المنسى قد بتوتي نجا والله فياد الحمد لله دي हमारा करा कौन कबू होत सीरेगा हमारा कौन कबू होत bo tu corona ni am ta don tu corona ni ke kon ko wanyan dok ne binu orinu वो मालता था ha corona kam ni yam mana herbunan कोरोना वही नहीं सही जाने बोले जो walinu asuro banene fi mate hay वातु सिंह कैसे जिराबो जी akam corona nu yam do mana herubne walinu asuro banene do mana herubne kam corona nu yam da wa de ya सबों में अरे बजे रोई था ना आवो डगे
Corona rakkoo kana qabu. Nuti dalagaa dhabsee hamne koronaa kanatti ati nutti hamtu dhufe. Ilmaani waa corona inni siyaamne malee nuti corona nu yaamtu dhufne Aboo dalagaan teessan kun yoo ta'u wayii anna mana tujjaaraaf buunee waa cabsi lafaa jettanii duba zaalima kanaa kanaafuu deema. Bukaara san seenne yenne Bukaara. Bar bineensi ergannoo rabbiitiin bulee jiru. Eenyu moo? Awwamee koo taa'aa gaamee woon baargin ati nama kan bana. Eenyu dhufe? Awwamee obsi obsi. Eenyu? Awwamee. Awuti. Awuti. Ya. Gua. Badet. Awuti. Ui. Ninji deh. Warra foodee bese. Ati lubbuu isa kasiiti? Awwa lubbuu yoo kan Yaa hundu balinga. Afaan ijaa jiru dhufaati. Yaa Rabbi nu baasi. Dhibee koronaa biyya weeraraa jiru ofirraa ittisuuf obbaraarree lammii keenya haa baraarru. Yeroo balbala seentu balbala kamiyyuu taanaan harka kee dhiqattu malee maarree harka dhiqachuun balbala rukutuun dura yoo ta'u erga harka kee sekondii 30 qulqulleeffatte saabunaa fi bishaaniin Dhuga baanta. Akkasuma naan taate. akka gaariitti erga qulqulleeffattee booda Eenyu? balbala rukuttee warra manaa dubbisuudhaan gara manaatti ol seenta. Ulaa banaa irraa. Ajaa'ibuma barbaadu. Harka wal fuudhuun Eenyu moo? haa dhaabbatu. Awoo? Dawaa qabaatee? Beeksisa ajaa'ibaa ularra keessaniiti. Dawaan akka dura maan jaani yeroo ajaa'iba. Agartee? Akka waltan. Godhateeti fi? Godhadde. Ayyee. Godhadde. Baraarree Ohuma ajaa'iba waan ni jaani. baraarree lammii Akkama. Eegamami? Awwaa akkasii Akkanami? Aboo fayyaa. Fayyaa maami. Fayyaa qabdani. Shikaa guddaa akka. Nama isaanii. Fayyaa gaafa. Waatiin. Nagaa. Fayyaa. Nagaa yaa obboleessa. Nagaa uma. Banaa dhufee kaa. Balaa dhufee. Durban dhungannee mallaasii fi asu nga goone. Jiru Wanti dhunganna. Jiru. Waan ta'eef dhufee maal goona. Rabbi gabaaraan hin jiru. Rabbii nagaa nu haa godhu. Nagaa Rabbi. Nagaa nu haa baasu. Akkana salaamtaan dhufu. Salaamtaan dhufu. Inni geessan namarra. Asumaa jirti bakka. Morma jala wal seenuun hin Uma jiru. takka haa kana. Morma jala wal seenuun hin jiru. Jaalatee akka feeretti Mallaa wanti dhungatuun hin jiru. Dhungachuunis ni hafte harka ziyaaruun ni hafte. Kalas. Aadaa waan jalqaa cinaa birraa dhiibnee lubbuu dara. Kalas. Ilmaan inni guddifanna. Asin dhugattee beekus. Asin gateeti rabbi nagaa nu haa godhu. Marra taa'e. Alhamdulillah rabbil alamin. Itumaan taa'e. Sirraa guute. Siga. Ya doktora. harka keessa sirriitti waliin ga'a. Waliin gee. Ya waliin jala qabi bee. Suuta Ya kana nama baranam bee. gamana darbiibi isa ol baasiya. Bee na qabi alma ko. Na qabi alma. Osi mataa keessa na sirra godhadha. Ayye alma. Ya doktora. Ya doktora kiyya. Waa jirutti hin jiru. Sirra kaa'i. Ama kana hunda bakka takkan qabu. Mee dhiifama yeroodhaaf haala jireenya. Ayyee rakkoo qaba. Hin fagaatin garuu waggaatti dubbisa akka. Ya doktora. Akkasumaan ciisi rakkoon qabu. Obsi obsi. Hafuura kee baafadhu mee. Suuta hin ariifatin suuta hafuura kee baafadhu. Ya doktora kiyya. Gaafa kana bakka takka. Tole baay'ee gaariidha. Yoomi yeroo meeqasitti ta'ee jira amma egaa si dhukkube. Amma guyyuma sadii. Guyyaa sadii. Guyyaa sadii geessee jirta. Guyyaa sadii. Okay. Haala akkamitti si dhukkube amma? Dura akkuma tiifafaa godheeti Ayyee. na qabe. Tole. Hafuura baafachuus hin danda'u takka jedhe. Zanjabiili. Akkasitti waan silaa danfisan kan nutti dadamfisee
وأنا ندوكين كف تنادى وما جاني وان سلاطة وجانهم ده تكلم تدو بني مين دوكه تبدي بني سفين دوكه وان تكلم ويات نركن يا دكتور قيا ما تيجتنا كيس قبونيتي سرنا لالي سرنا لالي يا دكتور قيا أنا كبدا ليتا أنا كبدا كاما وبني شوكتي كاما وبنا كاما خليس نووا أكمل مثلا هفور بابا شون بندو أكستي لكوبين متى بوني مثالي نبوا فتا جبيلي دبريت مو ها يرمو هندا والفانا سبوا فتا ويو مسادين كان درام فيانا كيان كوا ويو مسادين كان ميلا نفوت دو بقى تيجي أكمل لكوبي كاما هو كبدا بكتك كلام كبونجي كام نخرجوتون لكوبين متى دا أكمل لكوبين أكجبار الكوجرة يا دكتور mana fincani keessa fincani fi sagaraa irraa fuudhu يا بي أنا جتنا يا دكتور wanta أي بس جرنا kun qabu kun yeroo tokko eenyuuti maqaan kee أنا محمد عثماني محمد عثمان أحمد mana qorannaa san geessi hooqa mana qorichaa deemi qoricha kana fidii kottu atattaman okay abba أو يا أبا دكتورة mee yeroo jalqabaatiif أيه maal hojjechaa jirtan isin أنا manuma kunoo maal jettaniin gaa warra gartee maabara keessaa gurguranii keessanii namni itti walitti qabamu kana maqaa isaa isintu beeka maabara jechuun jechi kiyya bakka kunoo maarre gubaayee jedhanii waliin nu qabanii maabara keessaa tokko tokko filadhaa jedhanii nagalee jira mana mootummaa wajjin hojjetaa mootummaa wajjin afyaa'ii mana mareetu afyaa'ii jettan san kuunno ganda afyaa'ii saniitu isaan biraan hojjechaa ture ammas achuma hojjetaami chumaan hojjedha gaa hangaan amman qabamin kana duratti hanga isin dhukkubin wooma isaan dalagi jedhaniin dalaga ka okay waan gaariidha akka qorannaan laaboraatoorii keetii mul'isutti haayyaa doktor hojii hojjetan sana keessatti yaa doktora kiyya hojii hojjechaa jirtan keessatti haayyaa wantoonni isin hawaasa irratti raawwachaa turtan waa baay'eedha jechuutu mul'ata. Kanaaf dhukkubni koronaa jedhamu kan yeroo ammaan tanaa kana addunyaa weeraree jiru namoota qotee bulaadhaa fi yookaan namoota dafqaan bulaa qabaatis hin jiru isaaniifis hin dhufne. Yaa immoo qabdi ijoollee ammaan tanaatiif. Maal seete abba? Hayyee doktora kiyya. Dhukkubni kun mootummaa biyya miidhuu fi namoota haqa uummataa saamuu fi uummata galaafachaadhaa jiru. Karaa qaxxaamuraatiin mootummaadhaa wajjin hojjechaadhaa osoo uumaan baratiin uummata irratti kan mootummaan gabroonfataan bobbaasaa jiru. Addunyaa kana guutuu irratti warroota akkanaa kanaa fi kan kana fakkaatanii kan inni qabee addunyaa kana guutuu gochisaadhaa jiru. Hanga ammaatti qorannaa keetirraa wanni nan mul'ate akka ati hojii kana keessa adda dureedhaan hojjechaa turteedha. Hayyee doktora kiyya. Kanaafuu mee hojii yaadan armaan gaditti isiniif tarreesse kana keessa wanti isin raawwattan jira laata? Way dubbii maal tanaata ajaa'ibaati. Dhukkuba kiyya birallee dabree tana hunda sitti himu jira dhiinni kiyyaa fi laaboraatooriin jettan. Yeroo ammaan tanaa kana eenyumaa taanaa waan facaasee akka muratu qofa kan addunyaan fi rabbiillee beeku. Waan facaafte murataa dhukkubdee mana hakimaa dhaynaan manni yaalaa waan ogeessi yaalaa waan si gorsuu fi waan dhibee keessan irraa qorannaa keessan irraa arguutu jira.
Kanaafuu mee waan takka naaf ibsi. Wanni jirtu numa jirti. Aha. Awwaa hamtuu nutti hin fakkaanne. Hayyee. Ati nama himaa jaanis ganda keessa deddeemneetuma himna. Isaanis fuudhaniituma kutaniini. Hayyee. Bakka isaan geessan mooji. Duuba ati wanni jirtu numa jijjiirti gaaritti waa hamtuu nutti hin fakkaanne. Yooma gaarii dalayne dalayne. Yeroo mootummaan ganda keessa isin ergee nama abaluu namoota akkanaa hima yeroo isin jee itti himuu qofa jechuun wajjin Numa himna gaa maallaqaas nuuf kennani. mootummaan jechuun. Mootummaa maallaqaas nuuf kennani. Yaa abbaa waa hamtuun ta'e gahi. Maallaquma sanfaa lallaallee ati waan himnuuf waan goonuuf numa goggoona. Rabbiin gaatanaa wajjin nan dabarsin odoon hin toobbanne. Namoota meeqatu harka keessan irratti dhumatee harka dhiiga ummataatu dhiiga hiyyeessaa harka hiyyeessaa hundaatu harka keessan irra jira jechuudha amma. Santana dhukkubsu jira jechuudha. Kunis afaan qabu. Maaliif? Yaa abbaa waa lakkoo isan beeku. Mee abbaa? Ayyee yaa doktora tiyya. Namoonni isin mootummaan itti isin ergee isin gartee himuudhaa fi qaqqabsiiftanii hiisiftan kun yookaan ajjeesisiiftan jechuudha. Ayyee. Warri kun warra keessummoota imaltuudhaan biyya kana dhufan immoo abbootii biyyaa warra asirra dhalatanidha. Soobbalee nama keenya ka wajjin dadhalanne ka. Warruma wajjin jirru kanaa bar kabiraatii miti kamtu eessaa dhufe. Warruma biyya kanaa jechuudha. Warruma sila abbaa biyyaa jennuuni ka. Gaariidha. Erga kana ta'e amma akkam seete namni amma dura si duratti qorannee Ayyee doktora koo. osoo qorachaa jirru qorannaan laaboraatoorii isaa wantoota adda addaa mul'isan fakkaattonni ta'e baay'eetu jira. Ayyee. Namni amma asitti lubbuun isaa dabartees jira. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Maal seetee Namooti yaa isuma faana kutin ka. warroota Ayyee. haadha warraa isaanii dhiisanii mana bunaa deemanii achitti dhuguudhaan mirqaananii shamarran garaagaraatiin wajjin sagagaalummaa adda addaa hojjetan tokko warreen akkuma keessan namoota himuudhaan namoota hiisisuun qabsiisuun ajjeesisiisuudhaan wantoota kana hawaasa biyyattii irra raawwachaa jiran gabaabdumatti namoonni haraam irraa hin qulqulloofne warra akkanaa kana qulqulleessuuf koronaan kan dhufe. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Ayyee alma. Dhibeen koronaadha namoota nagaa warra rabbii isaaniitii wajji wal beekan warra haqa biyyaa falmu warra saba isaanii sirnaan to'atan saba isaanii jaalatan biyyattii jaalatan tokkollee miidhaan beeku miidhaafis hin jiru miidhuufis hin ta'u. Ayyee. Kanaafuu warreen akkanaa kan faaga rabbiitii fi ulaagaalee ilma namaa hundarraa bahan kana miidhuun dhufee takkaa'u qulqulleessuudhaaf dhufe. Ayyee doktora tiyya. Kanaaf amma an waanin siin jiru. Ahameet wala gootu na godhi ka. Amma abba. Ayyee doktora tiyya. Waanin amma akka gorsatti si filadhu Tole. yoo fayyaa kee kan barbaaddu ta'e dura keessa kanaan fayyu Ayyee. qorichiin ammaan tana mana yaalarraa argattu yookaan waan amma barreessee siif kennu yeroodhaaf haasiif ta'u malee fayyaa kee bara eeguudhaaf atuma mataa keetu eeguu danda'a. Ayyee. Yoo haala duraan irra turte san fi irra jirtu sanarraa qulqullooyte ummati biyyattiidhaa abbaa biyyaa abbaa qabeenyaa kan biyyattii tanarra dhalate akka keessummaatti mootummaa gabroonfataadhaatii wajjin irratti bobbaatanii kan irra duulaa turtan ajjeesisaa turtan hiisisaa turtan kan du'e kan hafe irraa qusachuudhaan abbaa biyyaatii wajjin dhaabbattanii atis abbuma biyyaa waan taateef wallaalaan si godhe malee abbaa biyyaa teetis. Obboleeyyan keessanii wajjin dhaabbattee warra hidhaa jiru hidharraa baasu tokko hojii kanarraa lammata qulqullaa'u ummata kanaa wajjin dhaabbattee mirga keessan falmachaadha ati ummata waan taateef mootummaa gabroonfataa ummata obboleessa keetii si ergee si hiisisee si ajjeechisiisu kanaaf abbaa biyyaa atis abbaa biyyaa waan taateef abbaa biyyaatii wajjin akkasitti dhaabbattee obboleeyyan keetii wajjin mootummaa gabroonfataa kana ofirraa cabsuudha inni dura fayyaan ta'e inni lammaffaadha sirnaan mana farshoo deemuu dhiisuu haadha warra keetiitii wajjin maatii keetii wajjin waan harkatte soorachaa nagaa wajjin jiraachuu inni biraa rabbii keetii wajjin ati amma yeroo amma jirtu kanatti nama guddaadha waan ta'eef wannin si dhaamu an akka dhaamsatti hiriyaa abbaa kiyyaati rabbii keetii wajjin walitti firoomu ibaadaa rabbii keetii godhu mirga ummata keetii falmu kanaaf nama kamiyyuu
humnaan saamuu fi qabeenya isaanii qabeenya hawaasa walii qabachuu dhiisuu Hayyee. dafqee ifiitiin buluu Hayyee afana. wantoota kana yoo kan raawwattu ta'e yeroo gabaabduu keessatti fayyaan keenya qulqullaa'aa jeetiin amana kanaafuu jabaadhaa uumaa rakkoon qabu qorichi haa dhufu siifin laadha. Hayyee yaa doktora kiyya dhukkubuma kanarraa haa ta'u. Lammada karaa wallaalaa dura deeme sanirra man deebi'u. Duuba gaa baalamaa fi irbuu seenaaf wallaalummaan na godhe saba kiyyaafi ar'ar'aa kaasee nama karaa kana deemullee gartee anaaf beeka isaanillee kanarraa hin deebisa. Sheenuma sanaan qofa nan dabarsin gaa waan dandeeysuun na gargaare. Hayyee Na gargaare. akkasi inni kunuu dhaamsa gargaarsaati waan ta'eef Waan dandeeysuun na gargaare yaa doktora kiyya. Taruma sana lafaa kaanaan fakkaattota kee hunda gorsuu qabda. hundaa hunaatu goda isaanii beeka. Karaan kun akka karaan ta'in anaaf agarsiisa. Amma Irraa yaate. qoricha kana hin hafne yeroodhaaf ta'e inni kun taa'aati. Qoricha kana Hayyaa doktora kiyya. galgala takka eegaa hirbaata nyaattee booda Hayyee. takka liqimsita. Hayyee. Laaqana eega nyaattee booda takka liqimsita. Naaqara booda. Faxara eega nyaattee booda takka liqimsita. Faxara boodaas. Yeroo sadeenu Hayyee. nyaata booda jechuudha kan liqimsitu. Hayyee yaa doktora kiyya. Amma qoricha kana fayyadamii Hayyee yaa doktora kiyya. Waan rabbisi dandeesse sanarraa nan bifatin. kana booda ni deebitaa jechuudha. Akka kiyyan laalinaadha. Hayyee hayyee. Kana booda Hayyee, ni yaa fayyita. Atuu ni fayyita. Wantoota nan siin jeessan adda dureedhaan yoo irratti Lafan kaayu. ni fayyita. Habuttee sheenaadha. Irra. Okkee yeroodha. Yaalma foogootu fa'a. Sun laa ilaaha illallah yaa ilma koo ijoollee waan ajaa'ibaa qabdi naa baradhu gaafaan je silaa naa baratte laa ilaaha illallah Amma durarra akkam meemmaas waan dabarree naa baradhu akka doktora kanaa naa ta'e inshallah rabbi. kunoo waan amrii ajaa'ibaa natti hima doktorri Atumti doona. dalagaan tiyyalle